Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Hordoftoota kiyya kanneen yuutuubii keessan guddisuu barbaaddan karaa gabaabaa ta'een jechuudha. Osoo rabbiin sodaadhu yoo rabbiin sodaatte viidiyoo kan koo laalii jedhama jecha osoo hin taane atis hojjettee hojii kan keetiin jechuudha. Amanamummaa kan keetiin karaa gabaabaa ta'een sabiskiraayibii kan kee guddifatu jechuudha. Atis amanamtee namni ati walitti firoomtu sunis siif amanamee jechuudha. Karaa gabaabaa ta'een harkaaf harkatti haqoo haqa jennaan egaa kun akkasii karaa gabaabaa ta'een kunoo akkuma beekamu karaa teelegiraamiitiin namootaan walitti firoomta jechuudha. Liinkii kan kee itti ergitaa isaanis siif erganii san booda sabiskiraayibii gootee fi suuraa kaaftee ergitaaf jechuudha. Kunoo liinkii kana jechuudha kan maatii nama 24,000 olitti jiranii amma isheen kanaa wajjin jechuudha. Liinkii itti erginaan liinkii ergadhuu naan jette achi boodaan liinkii kan kiyyatti ergee fi isheenis kan seenaa argite yeroon seen akka carraa ta'an duraan isheedhaa wajjin maatiidha. Kala san duraanuu maatii keetii sabiskiraayib ta'ee jira duraanuun jedheen mi'atii naaf godhe jennaan anis duraanuu maatii keetii baddallee naan jettee jirti isinis tole. Kanaafuu liinkii garee kanaan isiniif ergaa. Liinkii garee kanaa hogguu seentanuu namoota onlaayinii irra jiranuu jechuudha. Namoota onlaayinii irra jiranuu kun akkasitti gartee hindiidha, baangaaliidha namoota hedduu jiranii jara kanatti liinkii kan keessan itti ergitan kun akkasitti keessa seentanii liinkii qabatanii dhuftan duran jechuudha. Kunoo bakka kana keessa duraan liinkii koppii gootanii jirtu ishee kana tuqxan jechuudha. Egaa ishee tuqxanii booda liinkii keessanii alhaafidhaa isii jettu sana jechuudha. Kun iddoo kanatti ammas ni tuqxanii isinii galee bakka kanatti eega tuqxanii booda achi keessa liinkiin keessan ni jira jechuudha. Amma liinkii hedduun qabee jira. Inni kun kan teelegiraama kiyyaati. Inni kun kan yuutuubii kiyyaati. Kunis kan yuutuubii kiyyaati. Amma maal gochuun qabaa liinkii ana barbaachisu jechuudha. Isa kana itti erga jechuudha. Isa kana itti erga kana miti. Kun ka biraati. Ka sadaffaa san ta'uu qaba jechuudha. Kan liinkii kan kiyyaa jechuudha. Kunoo isa kana jechuudha liinkii yuutuubii kiyyaa. Kana itti ergaa hoggasuma baasee naaf erga jechuudha. Inni na dubbisa jechuudha amma. Hogguu risaalaan kun naquu fi dhufee liinkii sanatti ergataa. Anis kallattumaaniin keessa seenii kan isaa sabiskiraayib godhaa fi innis amanamummaadhaan sabiskiraayibii hoggasuma suuraa kaasee naaf erga jechuudha. Mee baangaltichi kun naaf deebisu ittiin ergaa obsaan eegaa himme. Maaliif naaf deebisa yoo irra jiraate jechuudha. Ammas kan biraatti erga namootni liinkii isaaniin amma na arganitti mee kanatti isaan erga liinkii isaa chaat godhaa fi akkasitti itti ergitanii jechuudha. Liinkii halkan tokkotti 1,000 ol yoonii fi salacha'uu baattan ifatuu baattanii namoota hedduu wajjin firoomtanii bultan jechuudha. Ani aga rabbii sodaadhaa madireeshii ta'utti liinkii keessa fuudhee itti ergitan mimme naaf erganiyyuu aga toorarra jiraatutti naaf hogganni abbaan naa deebisuu nan ilaala. Kunoo naaf dirgi jira. Kunoo akkas naan jedhee jira. Kalas deemitii daawwadhuutii suuraa kaasii na argi jedhee jira baangaltichi kunoo. Haseenii sabiskiraayibii godhuufan kunoo. San booda sabiskiraayibii kan godhee viidiyoo isaan laalaa fi duraan ta'ee jira. Kunoo dirqama daqiiqaa 1 daqiiqaa 2 daawwatuudha qabdan akka sabiskiraayibii ta'uu fi san booda ni ergitanii suuraa kaaftanii fi amma sekeendii 13 daawwadheeraa fi 15 daawwadheeraa fi san booda sabiskiraayibii gootaniif amanamummaa keessanii jechuudha. Ofii fi ofuma keessanii jettanii amma sabiskiraayibii godheeraa fi viidiyoo isaa laayikiin godhaa fi isinii galee amma maal gochuun naafee ragaa qabatamaatti erguuf suuraan kaasaa iskiriiniin kaasetti ergachuudha. Ilaa kunoo kalas kallattumaan naqeen suuraa kanatti ergaa fi si godheera jedheeni kunoo suuraa kaasetti erga jechuudha. Please give me screenshot.
kunis naaf ergatee jira kun. Sekendii tokko, sekendii lama, sekendii muraasa akkasii daawwadhu jedhee kunoo suuraa kaasee naaf ergee jira. Amanamummaadhaan laayikii naaf hin goone inni. Laayikii naaf hin goone asi laayikii hin godhuuf. Maaliif isatuu dhibaa'e waan ta'eef laayikii hin godhuuf anis sabiskiraabii godheen suuraa kaasetti erga. Warra kan laayikii isiniif godheef laayikii gootaniif, kan isiniin goone hin gootaniif kalaas. Xooyyib wayitinaan jedhee jira. Eeggadhu jedhee jira suuraa kaasee erguudhaaf. Inni kun kaasee ergee hoggasuma. Kan isaa kaasee itti erge inni kun. Tayyib. Beddellee miidiyaa neetwork kalaas sabiskiraabii ani godhee ergeeraa fi inni immoo laayikii naaf hin goone isa kalaas xumurameera jechuudha kalaas. Galatoomi kalaas isa kana wajjin fixeetan jira jechuudha. Please kalaas agawanaatti suuraa inni kunis kaasee naaf hin ergine ana kaasee ergaaf kalaas daawwadhee jechuudha. Baay'ee gaariidha kun. Laayikiin godhaa fi dura bu'ee sabiskiraabiin godhaa fi suuraan kaasetti erga. Innis naaf erga jechuudha amma kunoo kalaas. Garuu isin immoo laazim kalaas amma kun naaf ergee jira. Amma ka gadii kanatti maal jedha? First you subscribe and send to my picture of jedhaa jira suuracha kaasiitii daawwadhu sabiskiraabii godhiitii. Suuraa kaasii naaf ergi jedha. Kalaas anis amanamummaadhaan deemeen sabiskiraabii godhaafi jechuudha. सब्सक्राइब कीजिए टेक मोहित चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. सब्सक्राइब amma deemeensa akkasitti ergaaf jechuudha. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल टेक मोहित. itti ergitanii dhume kuni yoo inni kun naaf erguu idee deemeen an sabiskiraabii godha jechuudha. Amma deemee meeqa naaf ga'ee jira. Liinkii kan kiyya ilaale meeqa akka naaf ga'e ilaala. Rahmataani. 39 Seenaa kana yeroodha keessa yaanamaa. Abjuu miti ta'ee dabreeta. Namooti I will give you more 5s and you give me more 5. Sabir. Khalas haala akka bifa kanaan jechuudha baay'ee namatti tolaa. Galatoomaa ganna coomaa kadhaa keessaa baane jechuudha.